السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني كم جرت ولوتوني توبيكوتي جلت أرجمتن هندي كيسن بغنا جراتني نجربي بكيسن جستني هندوما كيسني فوسني فابياتو جتا ورين يوتيوب كوتي فارغة سبسكرايب وجماتيكو akkatatan kabajaan singaafadha warreen maatii kootaatan ammoo like share comment gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jecha har'aan immoo waan tokko qabadhee isin dhufeen jira. Innis maaliif jettan akkuma arguu jirtan kana waan ani ofii kootiillee itti fayyadamee irra fayyadamee anas na fayyadee argee tokkodha. Inshallah isinillee ilaaltanii irra fayyadamtan jedheen abdii qaba. Hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma arguu jirtan kan qabadhee ruuziidha. Ruuzii hundi keessan beektanii namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Hundi keenya iyyuu beekna. Garuu waan baay'eef itti fayyadamuu dandeenya. Namni hedduun nyaata qofaatti waan itti fayyadamutti beekuu danda'a. Laakiin nyaataan alatti waan irraa fayyadamee na fayyade tokko jira. Isinillee irraa akka fayyadamtan jedhee waan hin yaaduuf gara keessaniitti qabadhee dhufe jechuudha. Ruuzii kana akkuma arguu jirtan maaksii rifeensa irraa hojjechuudhaaf kan inni qopheesse jechuudha. Hanga kana anaan gahaadha. Hanga anaaf gahu isa kana qopheessee jira jechuudha. Nyaataan alattis ruuziin waan baay'eef nu fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf kanarraa isin qabadhee dhiyaadhe maaksii rifeensa keenyaaf akkaataa itti dalagne rifeensa keenyaaf akka haala gaariitti nu fayyadu akkamiin akka gochuu dandeenyuun isin agarsiisa jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarraniitiif rifeensa keessaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Keessattuu warreen parmii fayyadamtanii rifeensa keessan namni parmii fayyadamtanii jirtan yoo jiraattan ni beektan jechuudha. Parmiin hangam rifeensa akka miidhu deebi'ellee rifeensi parmiin tuqee jiru akka dandamachuu baay'ee hin dandeenye ni beektanii. Anis isaan keessaa kanan dura parmii fayyadameen ture. Hedduu rifeensa kiyya na jalaa balleessee ture. Baay'ee na jalaa miidhamee ture jechuudha. Kanaaf isinillee warreen akka sangootanii akkana parmii fayyadamtanii rifeensa keessan isin jala balleessee isiniif deebi'uu didee yoo jiraattan viidiyoo kana yoo ilaaltan rifeensa keessan haala gaariitti akka duriitti deeffachuu dandeessan jedhee abdii qaba. Hanga xumuraatti na hordofaa isin jedha. Ruuzii kana ni cinaa jechuudha. Akka argitan kanatti bishaan itti naqxanii miicitanii jechuudha. Eegas booda ibiddarratti sirriitti bilcheessina jechuudha. Akka yeroo daaknu sirriitti nuuf daakamu jecha. Sirriitti egaa bilcheessineen booda daaknee akkaataa ittiin rifeensa keenya fayyadamnu xumurarratti isin agarsiisa jechuudha. Amma gara bilcheessuutti deemna jechuudha. Akkuma agartan kana amma ibiddarratti godheen jira. Hanga inni sirriitti bilchaatutti eegeen achi booda irraa baasee daakii akkaataa itti fayyadamtan
isin agarsiisa jechuudha. Waan tokkoyyuu itti gochuu hin qabdan soogidda waan tokkollee itti gochuu hin qabdanii bishaan qofaan sirriitti bilcheessitanii jechuudha. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Akkuma agartuu jirtan kun bilchaatu jira jechuudha. Hanga inni sirriitti bilchaatutti eegeetiin irraa buusaa jechuudha. Egaa akka argitan kanatti ruuziin keessatti bilchaatee jira jechuudha. Amma irraa buuseetiin maashina keessatti daakaa jechuudha. Egaa ruuziin kun qorra jira jechuudha. Amma maashinatti naqee daakaa jechuudha. Akka argitan kanatti qopheeffadhee jira. Kanatti dabaltanii olive oil fayyadamtanii jechuudha. Zayituun inni hin beekne hin jiru. Kana fayyadamtanii waliin isa wajjin daaktanii jechuudha. Egaa xumureetiin jira jechuudha. Amma maashinatti daakee xumureen jira. Isinillee akka godhatanitti ilaaltanii yoo godhattan irraa fayyadamtan jedhee abdii qabamee isinitti agarsiisu akka kana fakkaataa jechuudha. Yeroo daakame ta'u akkana fakkaataa jechuudha. Kireemii fakkaataa rifeensa keessanitti halkan dalagdanii yoo itti fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa argattan jedhee abdii qaba. Kan ofii kootii waan irraa fayyadamee argee fi hundi keessanuu itti fayyadamaa keessattuu warri rifeensa keessan parmii fayyadamtanii parmiin sin jalaa balleesse akka jaabaatitti isiniif deebisaa. Rifeensa keessan hidda isaa irraa qabdanii hanga fiixee isaatitti sirriitti itti dibuu qabdan. Egas booda hanga barbaadan irra tursiistanii achi booda dhiqachuu dandeessanii. Bazoo akkuma irra tursiistanii faayidaa isaa irraa argataa deemtanii jechuudha. Sa'aatii tokkollee irra tursiistan sa'aatii lamallee daqiiqaa 30 achi olillee isin danda'ame guyyaa tokkollee yoo roobstan yookaan walakkaa guyyaallee sa'aatii 6 akkasillee yoo irra tursiistan hedduu isin fayyada. Itti fayyadamaa isin jechuu barbaadeeti. Video kiyya hanga xumuraatti ilaalaa. Like godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo komentii jalatti naaf barreessaa. Isin jedhaa.
amma kana ofii qopheeffadha waan ta'eef hangana gahuudha. Isinillee hanga isin gahu dalagattanii itti fayyadamuu dandeessu yoo isiniif danda'ame. Yoo isiniif danda'ame ji'atti yeroo 4 osoo fayyadamtanii bareeda. Torba keessatti yeroo tokko lama yoo fayyadamtan hedduu bareeda. Ani hedduu itti fayyadamee jira. Rifeensa keessaniillee hedduu laafaallee godha, dheerinas dabala. Nanga dhumratti hordoftanii yoo itti fayyadamtan hedduu irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba. Egaa kanarraa qabatee isin yaadde kanuma video biraatiin hanga walitti deebinutti. Maasalaama.